Akka fuula namoota kabajamuuf jaalatamoo daawwattoota portaalii dijiitaal miidiyaa oduu guyyaa raqaban isiniif dhiyaannee jirra. Oduu har'aa kan isinitti himu annu obsaa Dudaari oduu kan jalqaban. Godina Shawaa Bahaa aanaa Liibaan Coqqalaatti qaamni hojii falfalaa hojjetaa ture to'atamuu waajjirri sabquunnamtii aanichaa beeksise. Guyyaa kaleessaa godina Shawaa Bahaa aanaa Liibaan Coqqalaatti dargaggeessa naannoo mana amantaa Yohaannis Jaamutti lafa qotuudhaan aannan awwaalaa ture to'atamuun dhagahame. Ummata aanichaati fi caasaa nageenya aanichaatiin harka harkatti qabamuu isaa waajjirri aanichaa beeksisuun isaatis guyyaa kaleessaa marsaa miidiyaa hawaasaa irrattis mul'achaa ture. Oduma keenya itti aanuun gargaarsi lammummaadhaa heegariif jaamuu raayyaa abbaa mancaatiif dursamuu barattoota barkum 2016 sadarkaa barnootaa irratti galuudhaaf jiraatan harka qalleeyyiidhaaf daftaraaf qalamaa fi yuunifoormii manneen barnootaa arjoomuun dhaga'ameeti jira. Dhaabbatichi sagantaa deeggarsa kanneen barattoota kanneeniif yuunifoormii mana barumsaatii fi dabtaraa fi qalama hedduu arjoomuun barattoota kanneeniif rakkoo qaban harka qalleeyyii ta'an barkum 2016 sadarkaa barnoota isaanii akka itti fufamii akkasumas harka qallummaa isaaniitiin hamilee barnootaa akka hin cabneef hamilee itti horuu isaatis ifoomseti jira. Oduma keenya itti aanuun Itoophiyaa keessatti ajjechaa fi jumlaan akkasumas dirqiin dubartoota gudeeduun hammeenyi namummaadhaa ammallee itti fufee jiraachuu jaan ogeeyyoonni mirga namummaatiif falma UN'n gabaasteeti jirti. Gabaasni kun kan dhagahame wixata kaleessaa yeroo ta'u barreessaan olaanaa mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guuteres fuula marsaa miidiyaa hawaasummaa irrattis beeksiseeti jira. Dastuu Ahmad dabalata qabdi. Hooggantoonni addunyaa hundinuu yaa'ii kana hirmaachuuf wal qoodinsaa fi harcaatii tokko malee niiwuyoorkitti akka argaman gaafatanii jiru. Yaa'iin dhaabbata mootummaa gamtoomanii 78ffaa kana irratti walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa ajandaa tokko ta'ee dhiyaatee jaamee eegama. Dabalataan dhaabni mootummaa gamtoomanii fi michoota isaa weerara dhukkuba koleeraa fi malaariyaa akkaatuma rakkoon wabii nyaataa guutummaa Itoophiyaa keessatti itti fufee jiruuf tarkaanfiin ariifachiisaan fudhatamuu qabaa jaan. Itoophiyaa keessatti ammaan tana daa'imni miliyoona takka tuqaalamaa hanqina nyaataa hamaa keessatti kufanii jiru jaan. Dubbi himaan dhaabbata mootummaa gamtoomanii Steefaan ibsa niiwuyoorkii irraa kennaniin weerara dhibee koleeraa naannolee akka Oromiyaa, Sidaamaa fi naannoo saboota sablammootaa fi uummata kibbaa akkasumas naannoo Somaaliyaatti mudataa jiraachuu himan. Ogeeyyiin mirga namoomaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii rakkoo kana dabalataan dhiibbaa siyaasaa fi walitti bu'iinsi biyyattii keessatti itti fufee jira jaan. Yakkoonni waraanaa kan akka ajjeechaan jumlaa, gabroomsaa saalaa fi gochaan gara jabeenyaa biyyattii keessatti itti fufee jira jaan. Oduma itti aanuun Afrikaatti dhibeen buusaadha daa'imman hedduu galaafachaa jiraachuun ibsameeti jira. Yaa'ii waliigalaa ministeeronni fayyaadhaa magaalaa Finfinneetti egzimineeshiniitti gaggeessaa jiran irratti ministeerri Liyaa Taaddasaa fuula marsaa miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansiteen dhibeen buusaadhaa harki caalu daa'imman galaafachaa jiraachuun ibsameeti jira. Bal'ina oduu kana akka itti aanutti isiniif qindaa'u. Waldaan ittisa bookee buusaa Paan Afrikaa yaa'ii waggaa fi egzimineeshinii magaalaa Finfinnee gaggeeffamaa jira. Arraa eegalee guyyoota shaniif kan gaggeeffamu yaa'ii kanarratti Dr. Liyaan ergaa gama isaanii maarsareetiin dabarsaniin Afrikatti tatamsa'inni dhibee buusaa fi dhukkuboota daddabroo biroo rakkoo fayyaa hawaasaa ta'us eeraniiti jiran. Keessummaa daa'immaniif sababa ijoo ta'uusaa kaasaniiti jiran. Itoophiyaatti weerarichi keessummaa humnoota oomishaatiin qormaata ta'uusaa adeemsa ittisaan jijjiiramni qabatamaan mul'achuus himaniiti jiran. Mootummaan dhaabbilee tumsitoota garaagaraa waliin ta'uun waggoota kurnan lamaan dabran dhibicharraa ittisuudhaaf tattaaffii taasifamee milkeessu addatti ture jechuudhaan eerteeti jirti. Afrikatti buusaa fi dhibeewwan daddabruun gama to'achuudhaan jijjiiramni qabatamaan galmaa'us walitti bu'iinsaa fi buqqaatiin balaa lolaa fi hongeen akkasumas bookee buusaan qoricha daddabachuu tatamsa'ina dhibichaa akka dabalu taasisee jiraas jaan. Kanaaf tatamsa'ina dhibee buusaa to'achuudhaaf teekinooloojiiwwan dagaagsuu fi meeshaalee sirnaan fayyadamuun tatamsa'ina jiru dhaabuu akka barbaachisu itti dabaluun eerteeti jirti. Konferensiin nageenya dhaabbilee amantaa musliimaa idil addunyaa 9ffaan guyyaa arraantanaa magaalaa guddoo biyyattii Saa'ol keessatti gaggeeffamaa jira. Konferensiin nageenya dhaabbilee amantaa idil addunyaa 9ffaan guyyaa arraa magaalaa guddoo biyyattii Saa'ol keessatti kan eegale kun konferensiin kun magaalattii hoteela Gaardi Haayit jedhamu keessatti gaggeeffamaa kan jiru yeroo ta'u hirmaannaa abbootii amantaa biyyoota adda addaa akka walitti dhufaniitu himame. Koora nageenya dhaabbilee amantaa idil addunyaa Kooriyaatti gaggeeffamaa jiru kana irratti hirmaachaa kan jiran Pirezidaantiin mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Haji Ibrahim Tufaa
abbootii amantaa fi bakka bu'ootota biyyoota adda addaa waliin mari'achuun isaaniitis dhaabbanee TV biyyattiitis gabaasaati jira. Marii kanarratti hayyoonni akkasumas abbootiin amantaa hedduun hirmaachuun isaaniitis ifateeti jira. Oduu keenya xumuratti yeroon isin geessu balaa galafaa kaaba dhihaa Democratic Republic Congotti uumameen yoo xiqqaate lubbuun namoota 17 du'uun isaanii dhaga'ameeti jira. Haaluma kanaan balaa kanaan kan rooba cimaa makatee roobeen akkasumas dhoqqee fi akkasumatti illee manneen irra jiguudhaan namoota ukkaamsamanii barbaadaa jiraachuu ministeerri biyyattiis beeksisaati jira. Dabalatuu kanaatiif Samir Jootee akka itti aanutti nuuf qindeessa. Balaa galafaa kaaba dhihaa Dimokiraatawaa Koongootti uumameen yoo xiqqaate namoonni 17 du'an. Hojjettoonni yeroo balaa baraarsaa namoota dhoqqee fi manneen jijjigaa keessatti awwaalaman barbaadaa waan jiraniif balichaan lubbuun namoota miidhamanii dabaluu akka danda'u qondaaltonni biyyattii himaa jiru. Balaan kun dilbata dheengaddaa naannoo laga Koongootti kutaa bulchiinsa magaalaa Mongool Liisaal Jaamtuu keessatti mudachuu isaa pireezidaantiin dhaabbata hawaasaa siivilii biyyattii Maatiyuu Mooleen himan. Namoonni balichaan miidhamanis lammiilee manneen jireenya isaanii naannoo lafa ol ka'aa magaalattii keessa jiraatan akka ta'an ibsan. Pireezidaantichi rooba cimaa biyyattii roobe hordofuudhaan shigigni lafaa mudate kun manneen jiraattota hedduu mancaasuu fi miidhaa guddaa geessisuu isaatiis himaniiti jiru. Namoonni hedduun manneen jijjigaa kanneen jalatti awwaalamanii waan jiraniif lakkoofsi namoota du'anii hedduu dabaluu akka danda'u Aljaziiraatu gabaase. Bulchaa naannichaa kan ta'an Siisaar Limbaay Mombaasigaan maashinoota manneen jijjigaa kanneen qulqulleessuu fi namoota lubbuun hafan baraaruuf gargaaru hedduu akka isaan barbaachisu ibsuun gadda isaanitti dhaga'ame ibsataniiti jiru. Bulchiinsi balaan kun itti mudate guyyaa gaddaa guyyoota 3 turu labsuun isaaniitis dhagahameeti jira. Ogeeyyiin haala qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka ja'anitti sababa jijjiirama qilleensaatiin Afrikaatti roobni cimaan dabree roobuu fi balaan galafaa akka mudatu dubbataniiti jiru. Tole kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota hordoftoota Afranqaloo digital miidiyaa oduu guyyaa irratti qabannee isiniif dhiyaanne biyya keessaa biyya alaa kana fakkaataa hangootu biraatti walagaruu kan nagaa walitti dhaammannu ta'a oduu kanaan kan siffaanu ture an obsaaru du'anii hangootu biraatti walagaruu nagaa kan walitti dhaammannu ta'a nu daawwachuu keessaniif galata qabdan Afranqaloo digital miidiyaa areera uummataa.